awwaala mi bultee afuriidha. Bultee afuriidha. Already qaamni irraa gara tortoraatti dhufe. Isa san akkasitti tushaadhaan gottotanii kiiloomeetirii 2 fidanii axirri irratti fannisan. Namni lubbuu qabu, namni fayyaa qabu, namni sammuu qabu kanan godhu. Amma wanni keenya tuqameedhaan kun dhaadatu miti. Yeroo san ani ministeeriin ture. Qawwee manaan qaba ture. Qawwee san mootummaa afan kenne. Booda rakkina natti dhufa jedheen ummanni odoo beekuun mootummaadhaa kenne yeroo san erga saniin kenne. Na bira jira ani ministeeriidha. Waan baay'ee godhu akka isaanii kana dhaadachuu iyyuu miti. Waan baay'ee godhuu nan danda'a. Garuu jijjiiramnee waan jirruuf. Waan inni jijjiiree waan jiruuf. Dhugaa wangeelaa kun waan isin. Dhugaan wangeelaa waan naa galee fi ganamarra gaa fannifameera namni reeffa sana argee iyya jalqabe. Warri aangoo qaban hin deemanii poolisiin hin deemee uummanni garas deemee ani immoo waa'ee ijoollee 12 sani baay'ee waan an gammadee tureef mana seexanaati ba'anii kiraarii wayii akkas taphachaan faarfachaatuma odoo hin jiru gammachuu keessan jira. Reeffa sanii axirrirraa buusuudhaaf abbaa dhaqaa waamaa jedhan. Akkamitti abbaa waamnaa warri waldaa keessa jiru immoo akkamitti abbaa waamnaa kana awwaallee kaanee waamna malee rakkina irratti rakkina biraa uumna. Kanaafuu ta'uu hin qabu jedhanii halaafinnata fudhatanii awwaalaniga. Deebisanii. Fotoon sun hin jira amma soba akkan ta'ane qaamni mootummaa hin jira mukarratti jira boollatti deebisanii ogalchan jira na bira jira suuraan sun arga. Homa garatti wannaa jedhan hin qabu. Garatti kaadanii qabu. Kanaafuu dhufanii natti muudhaaf ani gammachuu keessan jira akkamitti natti ta'amen yoo isaan na bira dhufanii ani waan kaleessa waan inni godheni saniin waxxaree qabe jirra akkamitti kana keessa waan gaddaa natti ulfaata. Akkuma godhanii qaamni mootummaa si eeganaan jedhanii si eegaa wanni tokko uumameera jedhani maal ta'ee reeffa san halkan kana baasanii gangaleega hangalgala san galeera isaan halkan san baasen. Maaltu ta'ee weettee yoo reeffa san halkan isaan harkisanii deemanii warri roondii ba'u kuni qabeera halkan. Warroota kana. Ebaluusii qabaniiru. Garuu maal jedhaniini nama waldaa gaggeessu tokko isaan keessaa reeffa pheenxeetii callisaadha dubbatinaadha jedhaniin. Gatiin qabu yeroo sana. Jarris isaanuma waan ta'eef eenyulleen immoo isaanuma waan ta'eef callisani. Nama beekaa tokkotu ammayyuu jira qaama mootummaa keessaa. Namni kun yeroo sanii ortodoksiidha. Garuu aangoorra jira. Isuma aangoorra jiru santu itti dhagahameeti roondii qabe natti fakkaatee dura. Warra roondii gara 4 magaala keessa karaa 4 ba'an san qabee jennaani tokko maalifanii dhamaa warra harkisu warra karaa irratti harkisan argine baatirii ibsine itti ilaalle beluu isaanii jedhee hime. Jara sanii odoo nan achi hin ga'ini walitti taranii mana fidanii jechuudha. Ana manatti manii kafana uffadhee ka'ee manatti waaqeffannu kanan dura dhaqe. Yoon naqu namni baay'een daaddeedhaan deemaa jira. Bo'aa jiru. Reefuma keenyallee bakka goonuu dhabnee maal jedhanii waa'ee kiyya kadhachaa jiru jechuudha. Ani ga'een achi ga'ee wallaalu namni hin bo'aa maal taatanii jedhee maaltu isin iyyisiisa waan boru waan hojjechuu jirutu jiraa fi maalii jedheeni warri kun immoo ani waan waaqa dhiiftu nutti fakkaatee bakka rakkina tuumama inneen waan naagalee tan jira dhagaammaa. Isin durayyuu yeroo lagarra teessanii waaqayyo na qopheesse yaadaa turtanii namoonni kun akkas godhu na qopheesse anuma na qopheesse Waaw. Annaa kadhadheen ka'ee gara qaama mootummaa hundeemu jarri akkuma jirutti as jira. Jarri kana ebelu faana warri roondii arganiiru isaan sanii wannaa godhiitinaan jedhan eenyu. Jara kana ragaa ebelu faa godhiiti waanuma xiqqoo ishii iyyata barreessi jara kana hin gaafannaa jedhan. Okay, agasanitti waanuma xiqqoon itti dubbadhaati. Ani jara kana ragaa sin barbaadu homaa sin barbaadu waa inuu argeera. Isaan amantaa isaaniitii fi inaaffaatu akkas godhe
garuu namni nagaa qabu namni fayyaan daa'ima boolla keessaa baasee reeffa tushaadhaan hurufa keessaa baatee olii gadi deemu kiiloomeetirii 1-2 harkisee magaala fiduudhaaf nu salphisuudhaaf lafarra beektaa lafarra harkisee magaalaatti geesse. እና jara kanatti wangeela himaatii naa iyyamiin jedheen waanuma feete godhiinaan jedhe ittan lallabee daqiiqaa 20 kan ta'u waa'ee jireenyaa namoota amantaa akkamitti Kiristoosiin du'a isaatiif sababa akka ta'an namoota amantaati du'a Yesuus keessatti kan qooda qabanii isinis jaalattanii miti waan boru godhu walumaan argina jedhee waan dhugaa waaqatti mee ani isaanii sinimadhuun barbaadu. Waaqayyo isin haa eebbisu jedheen bira ba'ee. Itti isin faradu jette. Wangeeluma ka'ottan deeme maali wangeelli dhugaa namatti dhaga'ama akka namatti dhaga'a. Amma isaanii maaliin keenya tuqameedhanii kunoo samuun kana amma afarsaa jiru miti. Anuu natti dhaga'ame akka haraatti natti dhaga'ame. Akkaataa kanattiin akka haraatti natti dhaga'ame. Ani amma jara san argeera qabamanii dhufanii qaama mootummaatiin qabamanii dhufanii. Filafiitii wal argine akkuma siin jedhaan ministeeriidhaan nama jeesaan ture waan odona jijjiiruu baate uumattuun laal meeshaa cimaan qaba hosan mana waan baay'ee godhuu hin danda'a. Dhugaa wangeelaa kanaatiif dhiifama gootaniif namoota kanaaf dhiifama godhee fi dhugaatti lallabdee dhugaadha homaa itti fakkaate ani dhugaan harkaa qaba dhugaadhaaf immoo ani wannaa bahee ganaa waraqata baadhee olii gadi firdi beetii wanni hin deemtu tokko hin jiru. Kan faradu gooftaan hin jira mataa isaatiin akkuma duratti kitaaba Geediyoon dubbisne Geediyoon gaafa waaqayyo barbaade dhaqiitii dura waaqolee tolfamaa abbaan kee manatti tolche san isa diigeere halkan dhaqe guyyaa sodaatee nama sodaatee halkan dhaqee diigee isa abbaan isaa ijaare waaqa tolfamaa sheera ganama ka'anii warri biyyaa olaalanuu waaqoleen isaanii diigameera. Kanaafuu kana kan godhe Geediyoonii ilma kee fidin ajjeefnaa jedhan. Shakkaniiru dura Geediyoon irraa waatu mul'atu ture. Macaafaa abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 25 jalqabeen dubbisaa maqaa waaqayyootiin akkas jedha. Halkanuma sanatti waaqayyo Geediyooniin iddoo aarsaa isa abbaan kee Ba'aaliif Ba'aal waaqayyo tolfamaadhaaf ijaare diigi. Utubaa asheeraa waaqayyottii tolfamtuu isa naannoo iddoo aarsaa sanaa jirus muri. Tuntunoo abbaa keetii isa lammaffaa isa waggaa 7 guute sana immoo qalma dhiyeessuudhaaf fuudhi. Da'oo kattaa ol jedhaa sana irratti waaqayyo gooftaa keetiif iddoo aarsaa tooraan ijaari. Tuntunoo isa lammaffaa sana fuudhii qali. Qoraan utubaa asheeraa isa murte sanaatiin qalma gubamu dhiyeessi jedhe. Kana irratti Geediyoon hojjettoota isaa keessaa nama 10 fudhatee isa waaqayyo isatti in raawwate. Garuu qomoo isaatii fi warra mandara sanaa keessa jiraatan waan sodaateef kana guyyaa utuu hin ta'in halkaniin hojjete. Warri mandarichaa ganama obboroodhaan yommuu ka'an iddoon aarsaa Ba'aal diigamuu isaa utubaan asheeraa inni naannoo iddoo aarsaa tures muramuu isaa tuntunoon tokkos iddoo aarsaa isa haaraa ijaarame irratti gubamuu isaa hin baran. Kana irratti namoonni kana kan godhe eenyu malaati jedhanii wal gaggaafatan. Iyyafatanii baay'eessa godhanii qoratan. Geediyoon ilma Yoo'aastu kana godhe kan jedhu bira hin ga'an. Warri mandarichaa Yoosi'aasiin ilmi kee iddoo aarsaa Ba'aal diigee utubaa asheeraa isa naannoo iddoo aarsaa sanaa tures waan mureef ajjeefamuun isa irra hin jiraati gadi nuuf baasii jedhan. Yoo'aas garuu warra isatti naanna'anii dhaabbatan hundumaan Ba'aaliif isintu falmaa yookiis isintu isaaf birmataa. Namni isaaf falmu hundinuu borganama asitti haa ajjeefamu. Inni immoo deebi'ee du'atti farade. Ofiif hojjete isatu hojjete kana isatu hojjete isaantu dhaqee falmachuu barbaade malee kan hojjete abbaadha kan diige ilma jijjiirama ilmaa abbaan argeera
garuu isaan waan gaafachaa jiran dhaga'i. Namni kuni Asheeraan Yosi'aasin abbaan Gediyoon tuntunoo waggaa 7 goobsaa ture kan Gediyoon abbaasaa kana jalaa fuudhee aarsaa godhe Waaqayyoodha. Isa yommuu dhaqeetu waaqa tolfamtiitti utubaa dhaabbate sanaallee muree muka sanaan aarsaa godhe ijaare. Tole. Waan inni jedhu mee gadi bu'iitti ilaala. Irran deebi'a keessattuu lakkoofsa 31. Yosi'aas garuu warra isatti naanna'anii dhaabatan hundumaan namoonni kun baay'eedha jechuudha. Falmuudhaaf dhufaniiru wal guuranii. Ajjeesuudhaaf dhufan. Maamnu jalaa diigame. Gadi nu baasin ajjeefna. Falmuudhaaf dhufan kan ijaareessisuma kan itti falmatanitti sisuma. Garuu inni isatu falmaa jira tunta namoota isatti bulan yookaan isaa waaqa tolfamtuu kana. Isaaniif hojjete isaaf hin hojjenne malee. Isaaniif hojjeteera. Yosi'aas garuu warra isatti naanna'anii dhaabbatan hundumaa Ba'aaliif isintu falmaa yookiis isintu isaaf birmata namni isaaf falmu hundinuu borga namaa sitti ajjeefama. Ba'aal immoo Waaqayyo yoo ta'e. Waaqa jedhee hojjete isatu hojjete. Waaqa jedhee hojjete. Namoonni baay'een isin muttamanaa ture. Irratti beeke garuu. Irratti beeke garaan beeke. Ofumaa hojjete yoo ta'e jedheetu eenyu gaafata. Ba'aal immoo Waaqayyo yoo ta'e isa namni iddoo aarsaa isaa diigeef haa falmatu jedhe. Haa falmatu. Isumaaf dhiisaa. Innumti haa falmatu. Ba'aalumaaf. Tuma fuufime. Tole. Jedhe guyyaa sana jalqabee Gediyoon yeroo Ba'aal jedhame in waamame. Yeroo Ba'aal jechuun Ba'aal haa falmatu jechuudha. Ba'aal haa falmatu. Kunis Waaqa yoo ta'e haa falmatu. Waaqa yoo ta'e fe'u haa ajjeesu inni isintu falmaa fi kuman duratti isin jedhee waaqolee tolfamaadhaaf namatu falma. Waaqolee dhugaatiif garuu inni waaqni dhugaa innuun falma. Ofii isaa iyyuu falmata. Dhugaan ofuma isaatii iyyuu dubbata. Dhugaan of falma malee ati falmituuf. Hin falmuuf. Keenya waaqa nu itti bullu miti. Akka biyyaatittuu jiraachuu hin dandeenye. Akka dhalataa biyyaatittuu reeffa keenya boolla keessaa baasanii kana hunda yoo raawwatanii nu waan tokko dubbannee miidhee. Kana qofa miti siifan dabala. Namni biraa baadiyyaatti akkasuma bakka nan jiru sanitti nurraa fagoodha du'ee ture. Nama kana awwaalle jennee lafuma keenya irratti yoo deemnu qeesii wayii gaararra bahee iyye. Kan jaraa amantaa ortodoksii. Bahee iyyee gara namni qabaleen 3 bahee nama akka jiruun qottoodhaan gajaraadhaan billaadhaan warra reeffa baatee deemu kukkutanii reeffa gannee deemnee poolisiitti himamee poolisiin 2 waanuma gatii xiqqaashii godhee dhaqee isaan sanuun qawweerraa guuranii rukutanii gaggeessan. Lammata immoo poolisiin gara nama 20 Poolisootuma iyyuu akka godhan. Inni tireedhaan ka'anii deeman immoo gara poolisii makiinaa caccabsanii poolisii san itti ba'anii reeffi guyyaa 6 saaxinii keessatti gannee deemnee bakka irratti bineensi fuuffachaa sareen fuuffachaa guyyaa 6 booda asitti federaala xooriin makiinaan 2 asii ergamee dadhabamanii yennaani guyyaa 6ffaatti anuu faana deemee gaafsan. Humnaan bakka waraanni mootummaa jirutti awwaalame jechuudha. Kan keenya ittiin dhaga'amu isaan nama waaqati. Isaan har'a maaliin keenya tuqamee nama jeefna jedhanii nu nama jeesuu dhabneeti miti. Waan nu galee jira. Bara aangoon isin harka jiru, bara meeshaan isin harka jiru iyyuu. Waan hundu gisee namni harka jijjiiramte kaa namni jijjiirame maal ta'a? Jijjiirame odoo jijjiiramuu baanne odoo akka isaanii kana jedhan naadanne anatu muyaa akkasii qaba. Dhugaadha. Garuu dhageessifattus. Nama 2-3 lafaan dha'uu nan danda'a rakkoo hin qabu odoo akkasitti waaqayyo nu jijjiiruu dhugaatu nu gale.
warra indoomin boonya fi turrenu dhugaan akka galuuf hin kadhachaa fi turrenu miidhama kana keessatti yaa kanaafu waaqaan falmani waaqa dhugaatiif hin falmani innuun falmata fe'uu ajjeese yoo dhaga'uu baate akko haguma abbaa Geediyoon illee nu galuu dide ofiif tolche waaqa hidhee tolche garuu waa fayyanneef argeeram itti beeksise keessi isaa bareera yoo waaqa ta'e nu falmatu deemaa si jedheen Indoom isin keessa warri kana jettan jedhee du'atti faradeen nu deebi'e. Ajjeefamu jedhe. Yaa. Kanaafuu waaqoleen sobaa yeroo hundaa kan falmuuf nama. Kanaaf mee asuma irrattiitu as keessaan ba'inii torbanoota kana keessaa akkuma beekamu isinis argaa turtan miidiyaa kanarratti karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akka argaa turtanii obboleessi keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu nama ayyaanni waaqayyoo irra jiru tajaajilaan Yoonaataan Akiliiluu sirriitti akka ijoollummaa isaatii kaatanii beektan quban qaba. Yaa xiqqoo alaalattis ta'u nama. Alaalatti. Yeroo sana iskuulii barataa yeroo naan achitti lallabuu yeroo baay'ee deddeebi'ee kiiboordii kan waldaa taphataa ture jechuudha. Innaa daa'ima ture yaa dhiyoo kana waaqayyo jajjabeessee ka'ee nama baay'ee fuulduratti akka beekamu waaqatu gargaare. Gooftaaf kadhannaa ta'u. Akkatu gargaaree. Baay'ee namatti tola. Barsiisaa keessatti gaaf tokko macaafa isaanii isa isaanii dhoksaatti irraa barsiisan kana fuudhee dubbisee akkuma as keessatti waaqa tolfamaa waaqayyoo Geediyooniin diigittiin jedhe kana innis immoo miidiyaa irratti saba waan barsiise qaba. Kana sababeeffachuudhaan inni kun waaqa tolfamaadha jedhee waan dhaloota barsiisee dhugaa jiru dhalootatti waan dubbateef akka jiraniin sodaachisuudhaan si ajjeefna jechuudhaan egaa qilleensa baay'ee kana afarsaa akka turan beekamaadha. Mee isa kanarratti isin dhugaa jirtuuf akkuma ammaa namoonni kun waaqa asheerittii kanaaf falmuudhaa dhufanii namoonni kun wal guuranii egaa waaqa tolfamaadhaaf sila maal jettaniittu waaqa tolfamaaf eenyutu falma jettani? Namatu falma jettani. Kanaaf iyyuu dhugumaan waaqa tolfamaadha wanti isaan dubbataa jiran kun. Waaqayyoon bakka hin bu'u. Ulfina waaqayyoos bakka hin bu'u. Kiristoos Iyesuus ulfinni Kiristoos Iyesuus achi keessa hin jiru. Kanaaf iyyuu kanarratti mee waaqa tolfamaa ta'uusaa namoonni keenya afaan Oromiffaatiin yaanni achirratti ka'aa ture afaan Amaariffaatiin baay'eensaa. Isinis immoo kana duraa afaan Oromiffaatiin interviiyuu taatanii beektanii qaba. Egaa guyyaa har'aadha. Kanaaf mee hubannoo isin qabdanii fi dhaloota kanaan wanti isin dabarsitan hubachiistan mee maal jedhu? Bara kam keessattuu wangeelli warri wangeela lallabu ari'amaa ture itti dhaadachaa turanii nuu durii bakka awwaalaan qabnu numatti dhaadachaa turanii akka lafa hin qabne bakka itti isin awwaal oduma akkana jedhan as geenye. Doorsisuma guddaa reebichumaan ajjeesuudhaan kutanneetuma jiraannee numaan dhugaa lallabnee odoo qawween qabaatiin odoo dhakaan darbatiin as geenye dhugaatu mo'aa dhufe ammumayyuu. Kanaafuu bara kam keessattuu dhaadannaan hin jira kun sodaa hin barbaachisu. Kun sodaa iyyuu hin barbaachisu. Maaliifi akkuma siin jedhee isaan wanjala kana hagana ga'u hojjetanii nu maqaa isaanii hin dhoofu. Hin dubbanne wajni nama. Dhoksaa isaanii baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Garuu isaan tokkittuma kanaaf iyyuu miidiyaa dhuunfatanii. Maaliifi manni suni mana kiristaanaati. Kiristaana jechuun Kiristoos isa jedhamurraa dhufe. Kiristaana jechuun duuka bu'aa Kiristoos jechuudhaani kitaaba hojii ergamootaa irratti kiristaana inni jedhamu jechi duraa kiristaana yoo ati ofiin jettu ta'e Kiristoos duuka bu'uu qabda barumsa Kiristoosiin qabaachuu qabda yoo kanan ta'in kiristaana ofiin jechuu hin dandeessu. Kiristaana jechuun nama Kiristoos duuka bu'ee jechuudha. Kiristoos kiristaana. Kiristoosiin waan duuka bu'aniif jarri kun kiristaana jedhaman. Kiristaana jechuun duuka buutu Kiristoos jechuudha.
Yoo kanaan alatti waaqolii biraa inni nan ga'u kanan biraan daddabaladheette kiristaana ta'uu iyyuu hin dandeessu. Maqaa kana iyyuu ofirraa haquu qabda. Kiristoos warroota isa miidhaa turan iyyuu hin ajjeesne. Isaan kun garuu maqaa kiristaanaa ofirratti baataa. Nuti kiristaana ofiin jecha namoota kiristoosiin kana lallaban dhugaa wangeelaa kana lallaban qalaa turan. Ajjeesaa turan. Bakka awwaalaa dhoowwaa turan. Bakka baay'eedha kan beeknu. Anuu kunoo jira nafseedhaan jira. Agumaa biyya keessan deemaa jira homaan taane. Har'a seenaan kun kitaaba ni miti kan darbaa jiru. Seenaa miti kan dubbatamaa jiru yookaan barreeffamee miti. Anumatti jira. Anumarratti raawwatani. Dhugaa barsiifte. Dhugaa kooti jedhee kan kontuqin jedhamanii lolan. Maal nu arrabsaan turre? Isa nu waaqeffannu akkana jedhanii kana jedhanii miti saantibii samaayidha bittisu mabraatii dhaamsanii jaartiin dhiisanii haadha ofiin dhiisanii wajjin ciisanii maal nuun jechaa ba'anii nu yoom dhaadanne humna dhabne moo dhugaatu nu gale dhugaatu mo'achaa dhufa dhugaatu nama kun hunduma dhaalaa dhufe aga ammaatti malee nu dhaadannoodhaan miti sodaachisuudhaan as hin geenye. Oduma nutti dhaadata bakka ilaa ati har'a jetta har'a seerri mootummaa jira kan ittiin adabamu kan hunda keenyaattiin adabamuu danda'u hin jira amantaadhaanis haa ta'u dur barii namni mootummaan nuun gargaaru namni nu bira jiru nun gargaaru eenyuyyuu nun jiru homtuu hin jiru gubbuma laal akkuma markaba noohii gubbaadhaan baname akka namni hin daddaaqne akka yoo horiin nyaatamu akka yoo namni nyaatamu maskootiidhaan akka hin argine maskootiis balbalas cufee asiin ol bane waaquma qofa akka laalaniif akkasitti dhufne kuni amma dhaadataniidhaaf wanni dhufu tokko iyyuu hin jiru wanni tokko hin jiru seenaa isaanii baay'ee baasuu dandeenya yoo kan barbaachisaa ta'u ta'e. Kanaafuu amma nun tuqinaan kuni hin ta'u. Dhugaan jiru tuqaatuma dhufani keenya gadi baasaniitu akka fe'anitti godhanii akka fe'anitti maali Yoonataan kaleessaa kan inni kitaaba isaanii dubbisee kanuma isaanii dubbisee waan biraatti hin daballe isaaniidha. Isa dura arrabsaan turre gaafa inni ijoollee walitti guuru isaan ba'anii miidiyaadhaan maqaasa bukeessaan turre yoom eenyutu isaan gaafata parsanaalii nama tokko maqaa waamtee arrabsuun dandeessu akka seera biyya kanaatti isaan akka fe'an godhanii ammayyuu mirga qabu. Maalidha kun? Kanaafuu dhugaatu lallabamaa jira. Ammayyuu dhugaan kun bahee yeroo waaqati yeroon kun beeki. Yeroo waaqayyo tuqeessi ilaala waaqayyo maal akkati baatu yeroo tokko tuqeessi ilaala. Akka waan siddatiin irratti ka'ee akka waan rakkinni irra ga'eetitti haasa'u isaan ari'uu malee ari'amanii hin beekan argite. Nu abbaa biyyaati miti isaan abbaa biyyaati akka fe'an godhanii akka fe'anitti bukeessaa ba'aniitu har'a ba'anii akkasitti haasa'an. Lolli karaa keessa bichaan karaa ijoollee siin nufaa. Karaa ijoolleetiin hin nufaa, karaa hundaan hin nufaa lolli kamii. Lolamaa dhufa dhuftani. Yaa lolaatuman dhufa. Dhugaa wangeelaa kana iyyuu hin dhaabne ittuma himaa dhufa dhuftani. Uumaa agammaa kun waanuma harka jira. Waaqayyo na gargaareera. Kun humna waaqaati. Kun kan koo miti. Waaqayyo yoo si jaalate waan hundaayyuu si gargaara. Si bira dhaabbata. Anis baay'een waaqa jaaladha. Jiruu kooti. Baay'een jaalladha. Egaa dhugaan naa galtee booda duubatti hin deebine du'an sodaanne fokkaraa nama dhaadannaa namootaan sodaanne numatti dhaadachaa turanii dhaadannaan amma isinii fi waan guddaa fakkaate malee oduma dhaadatan as geenye oduma guyyaadhaan isin awwaalla innu as geenye kanaafuu wangeelaaf yoo gatii baasini sittuun beeksisu yoo gatii baasuudhaaf qophooftee nama wangeelaa ta'uu dandeessa. Kana tammanteeti malee yoo rakkinni dhufe boolla keessa seentee akka qocaa dhakaa jalatti of sassaabdee dhokatteen ta'u gaduma ba'aniituma hunduruma dhaabbataniituma dhugaadhaan uleen qabannu dhakaan qabannu nama narrabsinu meeshaadhaan dhaadannu akkuma sitti kan hunduun irratti raawwate ani ministeriidha. Experience guddaan qaba lola irratti. Experience
alaqoonni koo jiru har'aayyuu nafseedhaan jiru warri nafsee gaaddinyoonni koo jiru nama akkamii akkan ture hin beeku. Kana hundumaa Kiristoostu na jijjiire hin dhaadanne kana hin jenne lafa hin dhiinne dhugaatu naa galee dhugaa harkaan qabaa dhugaa san irra odoo warraaqina irra ga'ee Kiristoosiin eegan argadde waggaa 52ffaadha dadhabbii keessaa turuu malee waggaa 52 wangeela eegan lallabuu jalqabe immoo kan duriin lakkaawamini amma walumatti qabaadhaan gara 30 homaati. Kanaafuu kana hunda keessatti Waaqayyoon na gargaare dhugaadhaan waan na ergeef na faana ta'ee ana ergee na biraa nafne na faana jiraatee as ga'e. Kanaafuu yaa isiniifis gorsi koo dhugaan isinii gallaan dhugaan Waaqa isinii galee galuu qofaa miti hin gala namiifuu hin gala dhugaadhaan waamamnaani kamiyyuu sodaachuu hin qabdu du'aaf of kennuu qabda. Yoo of baaste Waaqayyo du'aaf dabarsee si kenna. Yoo ati immoo du'aaf dabarsitee of kennite Waaqayyo urmii dheeraa sii kenna. Kana nan arge. Yoo ati du'aaf of kennite akka Asteer sani. Asteer du'aaf of kennite Waaqayyo ishiitti fayyadamee ishiidhaafis umrii dheeressee saba Israa'eliif umrii dheeresse. Yoo ati diddee fayyina gara biraatii godha jedheeni waa maannoo eessuma ishiiti. Gara biraatii fayyina godha atillee diddu mana mootummaa seene jettee yoo kan of jajjee diddu ta'e gatii kaffaloo diddu ta'e saba biraa kaasaa jedheeni Waaqayyo hojii isaan dhiisu. Kanaafuu of kennuudha dhugaa ibsuudha. Namoota tuttuqanii lolatti kaasuu miti dhugaa dubbatte hundi siin fudhatu kun diina ta'ee ka'a dhugaa akkasii Kiristoos wangeela lallabee namni bakka lamatti addaan ba'aa ture bakka lamatti kun dhugaadha kun immoo waaqolii keenya arrabse Phaawulos akkas Phaawulos Efesoonitti akkas ture waaqolii keenya balleesseera kanaafuu kaatanii jedhanii Waaqatu gargaare mootummaa kamtu bira dhaabbate poolisii kamtu isa eege. Kanaafuu wangeeluma saniinu kan lallabaa jiru amman biraati miti. Wangeelatti kamiyyuu dabalamuu qabu. Kamiyyuu Kiristoos of danda'eeti masqalii irratti gatii kaffalee isa kana nutti dabarseera. Dhugaa kana nutti dabarseera. Kan biraan barbaadu. Macaafa kan biraan barbaadu. Macaafa biraan barbaadu. Waan tokkoyyuu kunu nu harka jira kun. Kuni waa'ee mootummaa Waaqaa kan nutti muudhu. Egaa mangistii Waaqaati jechuudha kan ittiin bulan. Kanarraa yoo baddee adabbii guddaatu si eega. Kan lallabus kan fudhachuu didus lallaba maannoo adabbii guddaatu isa eega. Firdi guddaatu isa eega. Kanaafuu warra dhaloota kanaaf dhugaadhaan dhaabbadha. Egaa mudannoo guddaa kana keessaa haala ulfaata lola cimaa kana hunda keessa dabaltanidha kan wangeela dhugaa kanaan nuun geessanii jirtanii. Mee bara sana keessatti mudannoo isin baadiyyaarra ta'u magaalaa mudannoo isin mudate. Mudannoo wayii isteejii irratti ta'uu danda'a. Wayin immoo mana namaaf adeemtanii ta'uu danda'a. Mee mudannoo keessatti yeroo tokko yeroon suni yeroo rakkinaa akkuma sitti mee namoonni baay'een nu barbaadu bakka arganitti rukutuudha ajjeesuudha naa magaalaa lallabuudhaaf an deemu biskileetii irraan jira biskileetiidhaan amma lukarraa gara biskileetitti dhufeera isa bobaadoon deemu baadiyyaa dheeraadha. Edaa namoota gara 8 kan ta'anii dhokataniiru bosona keessa na dha'uudhaaf. Dubartii karaarra kaa'an akka na arrabsitu. Ishii wajjin oonee atakaaroo qabu isaan achi keessaa ka'anii na rukutuufi. Ani immoo sanii bakka baay'ee afura Waaqaa keessa jira dadammeqinaan hin dhaga'u waan namaa. Na biskileetiin oofa malee na keessi koo kadhachaatu waaqeffachaatu jira. Namitti naneetti Oromoffaa dhakaa baatteetu dhakaa guddaasaa qabatteetu karaa immoo midhaan keessa baasa karaa xiqqoodha karaa baadiyyaa beektan karaa namni midhaan keessa deemu. Shiidhaan odoon deemaa jiru eecha abbaa keetii dhaqxaa har'an galtu eecha abbaa keetii dhaqxaa ishiinaan jettu afur qulqulluu of keessa waan dhaggeeffadhu afaan haaraadhaan haasa'inaan jedhe afaan haaraadhaan itti qabeemu yee jette ani immoo ittuma fiigaa jira. Namichi maal jedhaa oduma jettu dhakaa qabattee an bira darbe. Isinis rukunne. Maal na rukutte afaan haaraatti qabeera amma. Afaan haaraatti qabeetumaan
Yoo nani haasaa jiru namichi maal jedhaa maal jechaa jirta walumatti ushuu jedhee darbee. Idaa afur namni yoo lisaaniidhaan haasa'u waaqa wajjin haasa'a jedhaa miti kitaabni. Aniif waaqni wal taaneerra ishiin hidhamteerti dhakaa akkanumatti qabatteerti. Ergan fagaadheellee maal jedhaa namichi kun jechaatuman dhaabbattee hidhamteerti. Maqaa Yesuusiin hiikameedha yoo ofirra galagalee hiikame. Ofumatti qabattee deemtee booda jarattiin sun harka kennatteerti gooftaatti jechuudha. Dhufanii dhugaa baasan isaa innaan isaa miti nama biraati waliin jechaa waliin wal jeeqaa turreedha. Innaa lisaaniidhaan dubbachuun koo achitti waa lama hojjete tokko ishiin akkanan dhoofne harka hidheera lammata jarattiin immoo nama biraati isaa oduma jettuun bira darbe. Wajjin jiraachuusaa nama 10 isayyuu. Tokko kana qunnamtiin tokko lammata waanuma warra kanaati ammallee kanan sitti himu ijoollee cuubuudhaaf lagatti yeroo sanii kan walgeettiin keenya halkan egaa guyyaan dandeessu halkan waan ta'eef sa'aatii 2 booda ijoolleen yeroo san cuubamtummooyyuu baay'ee gammachuu guddaa qabi. Cuubamuu jechuun waan lafa kanaa du'uudha jedhamee waan barsiifamuu fi ijoolleen gammaddeetu addunyaatti haasofte natti fakkaate ijoollee haayiskuulii keessa jirtu lafa shirka jedhamutti. Ijoollee kana halkan yoo cuubuu dhufnu jarri caakkaa keessa kun gajaraa qabatee kun qottoo qabatee taa'eera nu kafana baafannee cuubuudhaaf laga yoo seennu makka nurra naqaniidha ulee nurra naqanii qottoodhaan kan rukutame jira. Ijoollee dubartii gudeeduudhaaf fiiganii kaafnee ofirraa lolaatuma kafanuma iyyuu gisee godhannu hin qabnu harkatti marannee jechuudha. Ijoollee sana harkaa baasuudhaan innaa waan akkasii nu qunname innaa waan nama dhibu nama tokkotu dhiigi oduma akkas jennu waldaan yaa kireeffameeti mana namaa waan ta'eef yeroo isaan waldaan hin jiru dhiiga asii gadi yaa'u qottoodhaan rukutanii girgiddaa irratti galeetu Iyyasuus gooftaadha isaan yoo inni barreessu. Ofiduma isaa dhiiga isaatii isa qottoo rukutan. Nummoon boonye maaliif boonye nuundi keenyaa shumala quufneerra wanni boonyee fi inni madaa qaba xabaasaa kana qaba gaafa Yesuus dhufe isa agarsiifata nu hin qabnu jennee boonye. Wangeela akkasitti. Nu hin qabnu maaliif rukutamuu dhabne gooftaan hin jaalattu gowwummaa akkasii keessa turre. Namitti tarsa'e. Nama yoo rukutamee. Nus quufne xabaasaan qabne malee ulee quufne hundi keenyaayyuu akka warraaquu dadhabnetti garuu inni fillafiitiidha kana rukutame nu boonye dhugaadhaan boonye garumaan boonye. Wangeela yoo san nu galetu jira gaafa Kiristoos dhufe inni xabaasaa kana argisiifata nu waan argisiif waan itti agarsiifnu hin qabne inneeti boonye. Innaa waan akkasiiti. Maaf kana yaadadhu wanni keenya gaa waan gabaabatte cuuphaan xumurame bakkam goonee ibidda bar likkiin qabanii saraawitii guddaatu bosona keessatti wannaa nu godhu Waaqayyo odoo waan tokko hin ta'in namni madaa'eera dubartii kamiyyuu isaanii wannaan goone mukuma axirii buqqifnee ofirraa dhoowwatu ijoolleerra qabaa manaan keenya.